Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni guddaan isiniif qabu isin haa dhaqqabu jecha amantii yookiin waaqii Jawaar Muhammadin kan barraa'e kutaa tokkoffaa fi lammaffaa jedhee qabadhe barreeffama dheeraa sagaletti jijjiiruudhaaf yaalii godhe. Kutaa lammaffaa akkuma guyyaa kaleessaa isinii ga'een guyyaa har'aa kutaa lammaffaa isaa qabadhe isinii dhiyaadhe. Haga xumuraa qophii kiyyaatitti akka nafaana turtanis kabajaan isin gaafadha. Haaluma wal fakkaatuun walitti bu'insi sabaa yeroo adda addaatitti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti uumame lubbuu namaa fi qabeenyaa balleessaa ture akka xumura godhatuuf ustaadota abbootii gadaa fi qaamota nageenyaa walitti dhiyeessuu fi qindeessuudhaan hojii magaalattii keessatti nagaa waaraa fiduuf hojjetame keessatti carraaqqii guddaa taasisirraa kunis waan qabataman qaamolee kunis ta'ee mootummaa mataa isaa bareechee beekuudha. Naannawaa waggaa lamaan har'aa walitti bu'insi saba bal'aa ta'ee fi caasaa mootummaan barbadaa'e wayitatti gaafatamtoonni mootummaallee karaa saniin ba'uu sodaatanitti jalqabsoo koo galmee kanarratti na wajjin himatame Jaal Baqqalaa Garbaa waliin taane haala lubbuu keenyaaf sodaachisaa ta'e keessatti bakkichatti argamne Finfinneerraa Naqamtee Dambidolloo hanga Asoosaa deemuun magaalota hundatti uummattoota mariisisuu fi tasgabbeessuudhaan daandiiwwan cufaman akka banaman gochuun dhaabbileen mootummaa hojii dhaabanii turan hojiitti akka deebi'an uummatni addaan citee ture akka deebi'ee wal qunnamu hariiroon hawaasummaa fi dinagdee uummattootaa deebi'ee akka baay'atu gochuu dandeenye jirra. Imala keenyarraa gara Finfinneetti akkuma deebineen waan taajjabnee fi gaafii roorroo uummatarraa sassaabne bifa gabaasaatiin qopheessinee aangaa'ota mootummaa federaalaatiif akkasumas hogganoota waraana biyyattii yaaddota furmaataa wajjin dhiyeessine dhimmicha xiyyeeffannoo ariifachiisaa akka taasifamu kadhanne jirra. Garuu gurri gaafa san kadhaa keenya dhaga'uu waan dhabameef walitti bu'insi daranuu hammaatee bu'aan isaa waan guyyuu dhageenyu dhumaatii lammiilee fi buqqa'aa ta'ee jira. Walumaa galatti hirmaannaan siyaasaa biyya alaatirraa qabachaa tureen beekumsa kiyyaa fi humna kiyya kanin oolchee akkaan himannaa yakkee sabootaa walitti buusuu irratti osoo hin taane jidduu sabootaatitti wal dhageettii fi wal kabajuun akka jiraatu nageenyi wal quunnamtii irratti hundaa'e akka waaraa'uuf biyyi tun uf duraa akka tarkaanfattuuf carraaqu irratti oolche. Ijoon himannaa sadaffaaf kan nama kofalchiisu Jawaar qabsoo hidhannootitti mootummaa buqqisee aangoo qabachuuf dargaggoota ijaaree fi hubachiisaa ture kan jedhudha. Ani siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaachuu eegan jalqabarraa kaasee kan inni itti beekamu qabsoo hidhannoo qawwee leellisuu osoo hin taane tooftaa qabsoo karaa nagaa karaa qabsoo milkaa'aa fi filatamaa ta'uusaa barsiisuudhaan wayita'uudhaan qabatamaanis argisiisuudhaan kan hin beekamudha. Kanaan ammoo warra na himate kana dabalatee uummanni bal'aan Itoophiyaa waanuma beekuudha. Qabsoo karaa nagaa kan hin filadhe akkanumatti akka feeteen osoo hin taane barnootaa fi qorannoo irratti hundaa'eeti. Yuunivarsiitiiwwan Staanfordii fi Oksfordii fi Kolombiyaa keessatti hayyoota dhimma kanarratti qorannoo gadi fagoo taasisirraa beekumsaa yaadrimee fi gochaa akka dansatti irraa baradhee fudheera. Indiyaa hanga Saarbiyaa imaluudhaan dhaabbilee qo'annoo fi qorannoo gaggeessan Tengii taankii keessatti hojiidhaan hojirra oolmaa tarsiimoo qabsoo karaa nagaa irratti hubannoo koo gabbifadheera. Fincilli uummata biyyoota Arabaa raaseen yookiin Arab Springii san irrattis xiinxaltummaan hojjechuu carraa argadheera. Beekumsaa fi muuxannoo kaniin irraa horadhetti dhimma bahuun sirna abbaa irree biyya keenya irratti diriiree ture jijjiiruu ni dandeessisa kan hin jedhee tarsiimoo qabsoo karaa nagaa sochii dargaggootaa kan qeerroo jedhamee beekamu walitti qindeessuudhaan yeroo gabaabduu keessatti akka sodaatamee osoo biyyi hin diigamin jijjiiramaa fiduu danda'uun keenya dhugaa namni hunduu beekuudha. Kanaafuu qabsoo karaa nagaa kaniin beekumsa itti qabu qabatamaanis kaniin ittiin bu'aa mul'atu argisiisee dhiisee sababni ani itti gara qabsoo hidhannootitti yookiin qawwetti ce'uuf hin jiru. Gara siyaasaa paartiidhaan gaggeeffamutti yeroon seenu murteessus sababni ani koongiresii federaalistii Oromoo yookiin KFO'f muuxannoo qabsoo karaa nagaa irratti waggoota 12 oliif muuxannoo qabutti kan hin seenuuf murteessee fi kanumaafi.
gara biyyatti deebi'ee ergaan jiraachuu eegalee booda himannaan akka jedhutti qabsoo qawweetiif nama ijaaraa fi of qopheessaa kanan ture osoo hin taane humni koo fi yeroo koo hunda kanan oolchaa ture qawwee waltajjii siyaasaatirraa akka baafamu hojjechuu irratti ture. Sirni darbe keessatti dirreen siyaasaa dhiphifamee kaayoo siyaasaa isaanii qabsoo hidhannootiin tarkaanfachiisuu kan turan dirree siyaasaa banamee fi gara sochii siyaasaa nagayaatitti akka deebi'aniif sirni DDR akka milkaa'uuf namni hamma koo barreessee fi wawwaate waan jiru natti hin fakkaatu. Sagantaa DDR kun haala milkii qabuun raawwatamuu dhabuurraa finciltoonni duraan qabsoo hidhannoo gochaa turan yeroo lammataaf gara qabsoo hidhannootitti deebi'uu wayita eegalan kana wal waraansi yookiin lolli haaraa Oromiyaa gama lixaa fi kibbatti dhiiga dhangalaasaa jiru kun akka dhufuuf malu sodaa waan qabuuf ture. Gareen wal waraanan lamaan wal dhibdee isaa jidduu mariidhaan furatanii wal waraansa yeroo lammaffaa biyya keenya irratti duumessaa'e hambisuuf yaalii ol aanaa goone turre. Ani fi himatamaan lammaffaan Baqqalaa Garbaa abbootii gadaa haadholii siinqee akkasumas hayyoota waliin taane itti gaafatamaa garee lachuu nuti kanneen fudhannee gara bakka walitti bu'iinsatti imaluudhaan loltoonni 1,000tti dhiyaatan gara jireenya nagayaatitti akka deebi'an gochuu dandeenye turre. Nagaa waaraa guutuu ta'ee buusuudhaaf tattaaffiin godhame dabaa fi maalna dhibdee aangaa'ota mootummaatiin milkaa'uu hanqatullee hanga humni keenya hayyame garaa qulqulluu fi miira jaalala biyyattiin dirqama lammummaa bahne jirra. Hojiin kunis qabatamaan hammam qabsoo karaa nagaatiin akka amanuuf ragaa guddaadha. Gudunfuuf akkuma seenarratti ibsee dubbiiwwan sobaa himannaa kana keessatti kan hammataman ana qofa osoo hin taane qabsoo bilisummaa uummata Oromoo xiqqeessanii jibbisiisuuf akkasumas maqaa xureessuuf barbaadameeti. Bara mootii Hayilee Sillaasee yeroo qabsoon kun eegalamerraa kaasee uummatni Oromoo wayita saamicha diinagdee cunqursaa siyaasaa fi gocha eenyummaa isaa balleessuuf irraa faccisiisaa turetti qabsoon isaa kun akka jibbaa sabootaa irratti farrajamee itti duulamu ture. Tarsiimoon qabsoo Oromoo busheessuu fi maqaa xureessuun himannaa kana keessatti sirriitti calanqisiisee jira. Oromoon qaalii keenya artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesistootaan uf jalaa dhabee osoo jiru achi boodas kan kumaatamoon hidhames Oromoo ta'ee ololli guddaa yookiin propagandaan kan irratti godhames Oromoodha. Qaama mootummaa kan ta'e Koomishiniin Mirga Namoota Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya baasin ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoo uumame namni 123 du'an harka wayyabni ammoo Oromoota ta'uu agarsiisa. Kanneen du'an keessaas harki caaluu yookiin wayyaba kan ta'an humnoota mootummaa yookiin poolisiidhaan ajjeefamuu agarsiisa. Ajjechaan irra guddaan kan raawwatame mootummaadhaan ta'e osoo jiru saba himaalleen mootummaa fi kanneen biroottis akka Oromoon fixiinsa sanyii raawwatetti duula propagaandaa bal'aa uummaticha irratti taasisaa jiru. Dulli miidiyaadhaan farrajuuf godhamus ta'e himannaan kun akeekni isaa Oromoon ufiifuu miidhamaa ta'e kan miidhaa geessise fakkeessee dhiyeessuun mataa gadi qabachiisuu fi afaan qabsiisuuf uummattoota biratti akka sodaatamuu fi jibbamu gochuudhaan dhageettii fi namummaa dhabamsiisee sirna cunqursaa fi ukkaamsaa sirnichaa itti fufsiisuudhaaf. Kanaafuu akkuma armaan olitti bal'inaan dhiyeessuuf yaale himannaan kun natti banamee kan hidhamuu danda'e dhugaadhaan yakkoota jedhaman kana raawwadhe osoo hin taane paartiin aangoo mootummaa jiru kanaa fi paartiin koo mala malteedhaan waan hin jirre funaanee filannoo keessattuu Oromiyaa keessaa nu baasee dorgomaa yookiin morkataa tokko malee moo'ee aangoo qabatee itti fufsiisuuf fedhii olaanaa qaburraa kan maddeedha. Dhugaan kana manni murtii kanatti ergan dhiyaachuu eegalerraa kaasee waanuma irra deddeebiidhaan ibsaa turedha. Himannaan anaa fi waahillan koo irratti baname kun guutumaan guututti himannaa siyaasaa akka ta'e bu'uurri isaas anaa fi dhaaba siyaasaa koo filmaata biyyoolessaa as deemaa jiru keessaa baasuudhaan aangoo isaanii tursiisuudhaan ammas irra deddeebi'ee kan hin dubbadhu kan uummanni kiyya sirriitti ni beeka jedhee amanu ani hidhamaa siyaasaa malee nama yakka tokkos hojjate hidhame ta'uu dhabuu kooti. Galatoomaa. Jawaar Siraaj Muhammad Bitootessaa 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti 22 3 bara 2021 Finfinnee Oromiyaa Itiyoophiyaa.